Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitanii jechaa guyyaa irraas barnoota haaraa fi ajaa'ibsiisaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Akkumaan amma dura wadaa isinii galeen akkaataa Trust Wallet yookaan ammoo aappii ajaa'ibaa kan kiriptoo garaagaraa itti kuufachuu dandeenyuu fi akkasumas irraa baafachuu fi itti fudhachuu dandeenyu. Kiriptoo garaagaraa erga kuustanii booda yoo gurguruu barbaadan yookaan ammoo namaaf dabarsuu barbaadan akka dabarsitanii fi akkamiin transfer nama biraatiif godhanii akkamitti kiriptoo walitti qabatan gurguruu akka dandeessan kan isin agarsiisa. Kiriptoo garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf Bitcoin, Ethereum, BNB fi kanneen kana fakkaatan hunda qaba. Karaa gabaabaadhaan namarraa fudhachuu ni dandeessu. Akkasumas kiriptoolee garaagaraa gara kiriptoo barbaadanitti jijjiiruu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma Bitcoin yoo fudhattan Bitcoin gara Ethereum yookaan ammoo USDT jijjiiruudhaaf fiisii yookaan ammoo waan takka osoo irraan murannee isiniif jijjiiruu danda'a. Baay'ee amanamaadha. Akkasumas kun akkuma agartan gubbaa kanarratti wantoota afur qaba. Send qaba. Receive fi akkasumas buy akkasumas earn kan jiru wantoota afur haala kanaan ni qaba. Jalqaba irratti wanti agartan kun isa send jiru kun namoota biraatiif erguuf isin fayyada. Kunis receive kan jedhamu immoo walletii kana keessatti coin yookaan ammoo kiriptoo kan barbaadan fudhachuuf isin fayyada. Akkasumas inni sadaffaa isa buy jiru kun ammoo kiriptoo garaagaraa bifa salphaa ta'een maallaqa keessanitti fayyadamuudhaan bitachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma viizaa warra qabdan, PayPal warra qabdan akkasumas wantoota garaagaraatiin bitachuuf isin gargaara. Akkasumas kun afraffaa kan agartan kun isa earn jiru kun ammoo laaptooppii fudhachuudhaaf akkamitti asirratti wantoota garaagaraa hojjettanii fudhachuuf isin gargaara. Fakkeenyaaf weebsaayitii garaagaraarraa akkamitti asitti paast gootanii liinkii isaanii qofa jechuudha akkanaatti fudhatan isin garsiisaa jechuudha. Guyyaa irraa immoo walletii kana haala salphaan akkamitti akka itti fayyadamnuu fi akkasumas akkamiin akka banachuu dandeenyu wal duraa duubaan kan isin agarsiisa. Wanti aappii kanarraa nama gammachiisu inni kaan ammoo jedhuma kanarratti yeroo gaddeemtan kun akkuma agartan isa add token kan jiru kana kiriptoo garaagaraa weebsaayitii garaagaraarraa akkasumas aappii garaagaraarraa yeroo fudhachuu barbaadan kiriptoon yookaan ammoo coinii yoo as keessa hin jirre isa kana tuquudhaan coinii barbaadan yookaan ammoo kiriptoo barbaadan san cuqaasuudhaan fudhachuus akkasumas namaaf share gochuu dandeessu. Jala kanatti kan argamu kun isa swap jiru kun ammoo wanta kana jijjiiruuf nu gargaara. Swap gisee nu fakkeenyaaf amma namoota Bitcoin as keessaa qaban akkuma agartan an Bitcoin as keessaa hin qaba. Isa USDT tti jijjiiruuf kiriptoo garaagaraatti yoo jijjiiruu barbaade ni danda'a jechuudha. Jalqaba irratti aappii kana mee banutti haasennu yookaan ammoo akkaataa itti fayyadaman dura akkamitti akka bananii fi akkasumas akkamitti irraa akka fayyadaman waliin ilaalla. Hubachiisaa asirratti wanti kun riskii guddaadha. Sirriitti akka focus gootaniin isin barbaada jechuudha. Tarii akka tasaa silkii teessan baduu maltii yookaan ammoo silkiin restore ta'uu maltii akkamitti eega restore taate yookaan ammoo bilbilli keenya badee bilbila biroo irratti akkamitti guutumaan guututti maallaqa keenya akkamitti akka deebifnuu fi akkasumas haak ta'uu malla. Fakkeenyaaf namoonni akka haak hin taanee fi yookaan ammoo silkii bilbila keenya akka nu hin hatamneef maal akka godhuu qabnu hunda isteeppii isaa guututti kanneen isin agarsiisa. Amma mee jalqaba irratti akkaataa itti bananii fi akkasumas akkamitti itti fayyadaman haa eegallu. Jalqaba irratti maal gootu namoonni bilbila Android fayyadamtan karaa Play Store keessanii ni seentu. Kana qofaa miti namoonni iPhone fayyadamtanis bilbila Apple keessan bantanii seenuu dandeessan. An bilbilli kiyya Android waan ta'eef asirratti isin agarsiisa jechuudha. Warroonni iPhones ta'e akkasumas bilbila biroo fayyadamtan isteeppii kana fayyadamtanii waan hin godhu gootanii banachuu ni dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti maal gootu karaa Play Store kiyyaan hin seena. Fakkeenyaaf bilbilli kiyya Android waan ta'eef Play Store kiyyaan hin seena. Play Store kiyyeeroon seenuu bilbila haala kanaan naaf fida. Maaliin godhaa isa search jiru gama gubbaa kanarratti Trust Wallet jettanii ni barreessitan. Wallet. Trust Wallet kun akkuma agartan gubbaa kanarratti haala kanaan ni barreessitanii sana booda isa gama jalaa irratti argamu kana search nu gootu haala kanaan nuuf fida. Kun akkuma agartan aappiin kiyya isa kana jechuudha. Crypto and Bitcoin Wallet kan jiru kana haala kanaan isinii fida. Fakkeenyaaf reetii isaa hunda ilaaluu dandeessanii namoota miiliyoona 10 fi sanii oliitu dabarfate akkasumas reetiin isaa 3dha. Review warri godhe ammoo miiliyoona wayii akkasumas review isaa kun akkuma agartan urjii 4.5 qaba. Baay'ee filatamaadha jechuudha. Install gootu jechuudha aappii bilbila keessan irratti. Akkuma agartan kiyya open jedha dabarfadhee waan hin jiruuf isin amma install gootu jechuudha. Jalqaba irratti erga haala kanaan bilbila keenya irratti buufannee maal goona isa open jedhu kana ni filanna. Isa open jedhu haala kanaan nu fida. Amma seera isaatii fi wantoota hunda nu fida haala kanaan. Kana feetanii dubbistanii yookaan ammoo feetanii dhiistanii kan jalaa kanarratti kan argamu get started ni godha. Get started haala kanaan yoo goonu wantoota lama nu gaafata asirratti I don't have wallet fi I already have wallet. Yoo ammoo wantoota lamaan kana keessaa maal gootu yoo ammoo dura hin banatin taatan isa kan filattu isa I don't have wallet jedhu kana ni filattu. Yoo ammoo dura qabaattan isa kana I already have wallet kan jiru import wallet godhi
kan nuun jiru ta'a. Lameen irraa isiniin agarsiisa. Fakkeenyaaf warroonni haaraan hin qabne akkamitti akka banatan kan waliin ilaallu ta'a. Amma jalqaba irratti warroota hin qabneef jechuudha kan ilaallu. Jalqaba irratti maal goona isa I don't have wallet yoo kana filattu. Yoo wallet amma dura banattanii hin jiraanne jechuudha. Yookaan ammoo akka tasaa passwordii isinii kan yoo dhabdan isa jalqabaa kana ni filattu. Isa I don't have wallet yeroo filannu wantoota lama isinii fida asirratti ishaaraa harkaatii fi akkasumas koodii isinii fida. An filatamaan ishaaraa harkaa yoo godhattan baay'ee bareedaadha. Garuu an akka kiyyatti ammoo isa kanaan godha. Fakkeenyaaf isin koodii habbaa jahan jana jechuudha. Koodii jahan tana asirratti ni gootu. Fakkeenyaaf an mee takka godheetu maal isin agarsiisa. Takka hanga 6 ni godha. Ammallee takka hanga 6 hubachiisa. Confirm kan joos bakka lamatti gootu. Sana booda maal gootuun isa kana haala kanaan isinii fida. Secret phrase backup kan joodha. Koodii isinii kannaa jechuudha. Backup maal walii yookaan ammoo backup on Google kan joo isinii fida. Yoo amma godhachuu hin feene koodii sana maal gootan backup later kan joo ni godhattu yookaan ammoo isa backup manually kan joo kana ni godhattu jechuudha. Isa filatamaan kana warri Google Drive fayyadamtan fayyadamuu dandeessanii garuu filatamaan isa backup manually fi akkasumas backup later kan joo kana lameen keessaa tokko ni filattu. Yoon backup later godhe ammoo backup wanta koodii tana booda na gaafata jechuudha. Booda akka anti sirreessuu na gaafata. Isin ammoo isa backup manually kan joo kana ni filattu. Gubbaa kanatti akkuma agartan in the next step you will see secret phrase yookaan 12 word kan joo kan inni boodu ni laalta amma seera amma gadi kana dubbisiisin jaa. Kunoo jala kanatti yeroo laallu if I lose my secret phrase my fund will be lost forever. Koodii tana yoon dhabee gartee koodii tana yoon dhabee qabeenyaan as keessaa qabu guututti na duraa dhabamaa kana jala murtee beeku qabdaadha. Koodiin amma isinii kan inni isinii kan deemu kana yoo dhabdan kana dhabee beekaa jireenya keessan keessatti dhabdanii beekaadha jechuudha. Takkaffaarratti raatiitti goona. Yaa sanarratti lammaffaarratti ammoo if I expose to share my secret phrase to anybody my fund can get stolen. Yoon ammoo koodii tana amma fakkeenyaaf ammoo koodii amma isinii kan tana namoota biraatiif yoon share godhe namoota biraatiif yoon share godhe qabeenya kiyya guututti neela hatamaa tana jala murtee beekuu qabdaa sin jaa ammas takkaffaarratti yaa kanallee akkasii nam tokkoof hin kannuu ta'uusaa si agarsiisa jechuudha. Inni sadaffaa ammoo trust wallet support will never reach out of ask for it. Garuu gargaarsa takka illee sin gaafatu fakkeenyaaf amma koodii fi maal tana guuti jee sin gaafatu yeroo seentuu fi yeroo qabeenya kee fudhattu qofa kan si gaafatu ta'uusaa asirratti dhibbaa dhibbatti beekuu qabda. Isa kanas maal goota raatii itti goota jechuudha. Raatii itti gootee erga agree goota jechuudha. Seera isaaniitiin walii galtee booda sana booda isa continue isa joo kana ni filatta. Amma kunoo haala kanaan koodii tiyya fidee jira. Amma koodiilee habbaa 12 jecha 12 jechuudha. Jecha 12 kana isaan kaa bakkaan amanu. Fakkeenyaaf Telegram ta'uu danda'a, Notion ta'uu danda'a. Nootii keessa qabatanii bakka itti amantan yookaan namoota itti amantan biratti kaachuu dandeessu. Namoota bira baay'ee hin qaadina. Namoonni qabeenya keessan yeroo guddachuutu arkee hatuu malu. Kanaafuu jalqaba koodii dilata maal gootu asirratti amma iddoo kanaan kooppii ni gootu jechuudha. Kooppii godheetiin jira fakkeenyaaf. Amma kooppii ergaan godhee booda na gaafata waan ta'eef koodii jecha 12 kana maal gootu save gootu jechuudha bakka takkatti. Fakkeenyaaf anas keessaa bahee malee isaan kaa nooti irratti haa kaa'u booda jalabeeffachuu waan hin danda'uuf isa nooti jooniin barreessa. Kunoo nootii kiyya yeroon seenuu haala kanaan isa tokko irratti save niin godhadha. Guys jala kanarratti gassiqee jechuudha. Asirratti paste niin godha. Kunoo koodiin tiyya haala kanaan tartiibaan naaf kaamtee jirti jechuudha. Amma kana as bichaa dimti Telegraamas ta'uu akkasumas bakkaan amanu tokkotti booda save niin godhadha jechuudha. Sirriitti gadi fageenyaan hubadhaa bakka kanatti qabeenya keessan bakka waan itti lafaatan akka guututti hin dhabne takka farti kunoo koodii kiyya save godheetiin jira jechuudha. Amma eegaan save asirra godhadhee booda bakka biraatiin kaa'a jechuudha. Kanaafuu trust wallet kiyyaniin seenaa erga godhattanii erga copy godhattanii save godhatteen booda isa continue yoo kana ni filattu. Amma verify your secret kan joo kana maal gootanii namoota biraatiif koodii tana ergitanii koodii tana laalaa itti guuttu jechuudha. Tartiiba koodiin tun jirtuun isin galee tartiiba koodiin tun jirtuun haala kanaan ni gootanii fakkeenyaaf jalqaba irratti an daddafee godhee isin agarsiisu. Okay guys akkuma agartan kunoo koodii 12 kana tartiiba reefuu ati copy godhateen kaa'uu qabdaa jechuudha. Step isaa sirriitti fixadheetiin jira jechuudha. Sana booda well done naan jee jira. Yoo ammoo dogoggortan haalatti irra deebitanii isin gaafata irra deebitanii guutuu dandeessu. Step isaa argaftanii amma isa dan kan joo guutumatti maal gootu? Okay ni gootu. Walletiin kiyya haala kanaan kiriit naaf tahee jira jechuudha. Amma Bitcoinis, Ethereum fakkeenyaaf waan hunda banachuu ni danda'a. Sana booda isa push notification kan joo kana isa enable jooniin filadha. Walletiin kiyya naaf banamee jira. Coinii garaagaraa as keessatti dabarfachuu fi fudhachuus ni danda'a jechuudha. Jalqaba irratti coinii dura tokenii irratti dabalatta. Fakkeenyaaf coinii fudhachuu barbaaddu add token isa joo kana ni filatta. Sana booda coinii barbaaddu asirratti fakkeenyaaf amma USDT barbaada. USDT
USDT gosa barbaaddu haala kanaan isinii fida. USDT godhanii barreessa. Haala kanaan USDT dilaa jira, Irek jira, TRC jira fi kanneen kana fakkaatan jira. Garuu bareedduun isaan lameen kana fakkeenyaaf ooniin godha. Waaw. Haala kana ooniyoon godhuun naaf ida'amee jira jechuudha waaleta kiyyatti. Sana booda maaliin godha? Isa baak jiru kun sarara xiqqaa kana tuquudhaan yeroo laalu kunoo boom guys jala kanarratti coinin tiyyaa guutumaan guututti naaf dabalamtee jirti jechuudha. Amma fakkeenyaaf coinii yoon fudhachuu barbaade USDT tanaan fudhachuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo websaayitis ta'ee akkasumas bakka biraarraa fudhattan coinii tana adda baafachuu hin dagatinaa. TRC fi ERC ta'uusaa adda baafachuu hin dagatinaa. Yoo coinii TRC ERC tti argitan coinii seensan guutumaan guututti kiriptoo keessan guutumaan guututti dhabdu jechuudha. Yeroo fudhachuu deemtan inni nu bakki irraa fudhachuu deemtan isiniif hima jechuudha. Waallee san ni fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma an TRC USDT TRC fudhachuu barbaadu ta'e isa kana ni cuqaasa. Sana booda maaliin godhaa? Isa send joo namaaf erguu fi receive joo namaaf wanta godhuu fi akkasumas buy namaaf maaliif bitachuu fi fakkeenyaaf akkasumas sell godhuu kallattumaan gurgurachuu yoon barbaade jechuudha. Haala kanaan waa hedduu fudhachuu dandeessanii fakkeenyaaf amma isa send joo maal godha namaaf erguu fi isa send joo yeroo tuqaasu hanga erguu dandeessuu fi akkasumas adreesa nama sanii bakka irraa fudhatan sanii asitti copy paste godhanii nama saniif erguu ni dandeessu. Kun akkuma agartan copy yeroo gootan paste iddoo kan ni godha. Akkasumas hangi kun kan namaa erguu dandeessanudha. Akkasumas back irraa gootanii sana booda isa receive joo kana yeroo fudhatan kan ammoo fudhachuu fi yookaan ammoo QR code fudhachuu dandeessanii yookaan ammoo maal gootan as gad deemtanii isa copy joo kana godhatanii coinii fudhachuu barbaadan san adreesa kana copy gootanii bakka silaa fudhachuu barbaadan sanatti paste gootu iddoo isiniif kanna kana kallattumaan coiniin teessan as dhufuu dandeessu jechuudha guys. Inni itti aanu ammoo isa buy joodha kallattumaan bitachuuf fakkeenyaaf. Inni itti aanu ammoo isa seeliidha. Qabeenya qabdan as keessatti jechuudha kallattumaan gurguruuf isin fayyada. Karaa baankii garaagaraatiin fakkeenyaaf irra guddaan yuuniyooniidha. Maallaqa kanas chiif isin erganii yookaan ammoo viizaa fayyadamtaniiti jechuudha. Haala kanaan Trust Wallet karaa sirrii ta'een itti fayyadamuu dandeenya. Inni dhuma ammoo isa swap joo dura viidiyoo isiniif ibseetiin jira. Coinii garaagaraa jijjiiruudhaani. Haala kanaan guys irraa fayyadamuu dandeessu. Akka irraa gammaddan abdiin qaba. Viidiyoon kun ammoo yoo isinitti tolee like godhuun akkasumas chaanala kanaan fayyadamtan subscribe godhuu hin dagatinaa. Yeroo subscribe gootan ammoo mallattoo bell notification kana banachuu hin dagatinaa. Viidiyoon hundi nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.